Now we would have the open question and answer session. We would request you to kindly maintain the amma yeroo gaafii fi deebisaati. Nagaaf tasgabbiidhaan gaafilee keessan akka gaafattan isinirraa barbaanna. Dr. Zakir gaafilee keessaniif deebisaa ni kenna. Namoota kuma dhibbaan lakkaawaman kan asitti argaman kana keessaa akka tilmaama kiyyaatti dhibbeentaan 75 ol kan ta'an musliimoota. Namoonni kumaatamaan lakkaawaman kunniin ummata nagayaati moo akkam? Ummata amala gaarii qabu moo akkam? Shororkeessitoota tokkoo fi lama fudhachuudhaan ummata kana hunda bakka bu'an jechuu hin dandeessan. Ummanni asitti argame kun fakkeenya ummata Indiyaati. Fakkeenya ummata addunyaa kan karaa PTVtiin ilaalaa jiruuti. Argitanii nuti warra nagayaati. Mata duree keenya kana ni xiinxallina. Waan mormuu qabnus dhugaa qabannee ni mormina. Akkasumas yeroo gaafiif deebisaa kan akka amma geggeessuuf deemnu kanas ni qabna. Yeroo keenya kan gaafiif deebisaa jalqabuuf deemna. Mata duree islaamummaan furmaata namummaati jedhu irratti hundooftanii waan barbaaddan gaafatuu dandeessu. Maayikiraafoonota sadii isiniif qopheessinee jirra. Tokko waltajjii kana duratti gama bitaatti argama. Tokko ammoo gara duubaatiin warra dhiiraatiif, tokkos dubartoota keenyaaf duubatti qopheessinee jirra. Obboleewwan teenya waan barbaadan gaafatuu danda'u. Gaafiin keessan mata duree irratti xiyyeeffatuu qaba. Gabaabaa fi kan ijoo dubbii seeraan ibsu ta'uu qaba. Yeroon yeroo gaafii itti dhiyeeffattan malee yeroo waa nama barsiistanii miti. Yeroo takkaan gaafii takka qofa gaafatuu dandeessu. Lammaffaa yoo qabaattan ammoo hiriira duubatti deebi'uun dabaree keessan eeggatuu dandeessu. Akkuma Dr. Zakir ibse warroonni muslima hin ta'in carraa duraa akka argatan taasifama. Gaafii duraa gaafatuufis dursi isaaniif kennamee jira. Akkasumas gaafii lammataa yoo qabaatan wayita hiriira duubatti deebi'an muslimoota duratti akka hiriiran godhama. Namoonni muslima hin ta'in homaa hin sodaatinaa. Nuti obboleewwan keessan gaafiin duraa dubartootarraa fuuna. Obboleewwan shamaraa carraa duraa argatu. Maqaa fi dalagaa keessan gaafii dhiyeeffatuun dura ibsaa. Sunis Dr. Zakir deebisaa isiniif malu akka kennu isa gargaara. Hayya obbolii. I'm Mrs. Bhavna Ansari. Maqaan kiyyaa aadde Bhavna Ansari jedhama. Waan an jedhu kana karaa nagayaa fi jaalalaatiin naaf hubadhu. Dhiifama naaf godhi. An hawaasa Jeen keessatti dhaladhe. Hawaasa Hinduu keessa jiraadhe. Mana barumsaa Pure Convent keessatti baradhe. Akkasumas nama muslimaatti heerume. Heeraa fi seera gaa'ela Hindiyaa irratti hundaa'ee heerume. Islaamummaa ammoo akka amantii kiyya kan onni irraa jaaladhutti fudhachuuf hawwii guddaan eegaa ture. Haa ta'u malee obboleewwan kiyya wanti isin barsiistan hubannoo gaarii naa kennuu keessaniif isin galatoonfatuu barbaada. An akka nama haarawaarra dhalateeti. Garuu haasawni keessanii fi wanti islaamummaa keessa jiru dhiifama naaf godhaatii nama onnee guutuun dalagatti jijjiiru arguu hin dandeenye. Namoonni gara amantii kanaa na hawwatuu hin dandeenye. Furmaata rakkoo kanaa naaf kennuu dandeessaa? Sababni fundamentalizimiin islaamummaa keessa jiru waan gaariidha. Akkasumas islaamummaan hammeenya hawaasa keessa jiran irratti obsa dhabuun isaatis waan gaariidha. Haa ta'u malee nama wantoota kanniin dalagaan mul'isu arguu hin dandeenye. Kanaafuu yabootii mee na qajeelchi. It is positive. When you speak of intolerance, it's positive. But in practice, I don't find. So can you please guide me? Sister, that's a very good question. First of all, I'd like to obboleettiin gaafii gaarii gaafatte jalqaba irratti baga gammaddeen isin jechuu fedha akkasumas baga nagayaan dhufte jechuun barbaada. Lammata dhaladhe reborn jette garuu jechi sirriin islaamummaa keessatti itti fayyadamnu revert yookaan deebuu kan juuta. Akka nabiin keenya jaalatamaan sallallahu alaihi wasallam jaanitti daa'imni hundi diinii fixraa irratti dhalata. Muslima ta'ee dhalata. Muslim jechuun nama fedhinnaa isaa rabbii ol aaneef kenne jechuudha. Namni hundi gaafa dhalatu nama fedhinnaa isaa rabbiif kenne ta'ee dhalata. Boodarratti namni sun maatii isaatiin, hangaftoota isaatiin, barsiisota isaatiin dhiibbaa jala seena. Kana booda namni sun nama ibidda gabbaru ta'uu danda'a. Nama karaa sirrii irraa maqeta. Kanaafuu wayita namni sun karaa duraatti deebi'u, gara amantii ganamaa sanitti wayita deebi'u, gara diina fixraatti yeroo deebi'u, jechi sirriin itti fayyadamnu convert jijjiirrate takkaa'u reborn lammata dhalate osoo hin taane revert itti deebi'a kan juuta. Kanaafuu obbolii baga nagayaan gara amantii nagayaa fi fedhinnaa kee rabbiif kan nuti deebiteen siin jechuu barbaada. Gaafii keetiin wal qabatee barumsa kenname hordoftee jirta. Qabxiilee tarreeffamaniis walii galtee jirta. Waa'ee islaamummaa dubbistee jirta. Garuu wanti siif liqimsamuu didee akka ati jettetti musliimoonni hedduun waan islaamummaan barsiisu hordofuu dhabuu isaaniiti. Furmaanni waan kanaa maali jettee gaafatte. Obbolii waan ati jettu waliin gala. Namoonni hedduun islaamummaa seeraan hordofaa akka hin jirre sirriitti walii gala. Haa ta'u malee akka qorannooleen garaagaraa mul'isanitti
amantiin hordoftoota hedduu qabu wayitaan kana jiru waa'ee baay'ina miseensaa haasawaan jiru yoo mataa namaa lakkoofte tokkoffaan kiristaanummaadha gara biliyoona 2 ta'u islaamummaan biliyoona 1 fi miliyoona 300 hanga biliyoona 1 fi miliyoona 400 ta'a haa ta'u malee parsanteejiidhaan amantiin miseensota haqaa qabu kan hordoftoota barsiisa amantii sanii dalagaarra oolchan heddumminaan qabu islaamummaan gama kanaan tokkoffaadha maximum. But yet, haa ta'u malee lakkoofsi biliyoona 1 fi miliyoona 300 ta'us namoonni hedduun kan miliyoonatti lakkaa'aman amantii kana seeraan hordofan jiran. Kanaafuu obbalii islaamummaa hubachuu yoo feete musliimoota ilaalin akkumaan yeroo hedduu jiru amantii tokko hubachuu yoo barbaaddan hordoftoota amantii sanii ilaalina. Maddeen amanamoo amantii sanii ilaala. Yaaboo ana ilaalina. Musliimoota naannoo keessan jiran ilaalina. Fakkeenya makiinaa fi shufeera durarratti isinii kenneetiin jira. Makiinaan sun hangam gaarii akka ta'e beekuu yoo barbaadde nama makiinaa oofuu hin dandeenye fiddee akka oofu eega gooteen booda yoo makiinaa san dhakaa mukatti buuse eenyu komatta? Makiinaa moo namicha oofu? Nama oofu san komatta. Kanaafuu yaaboo islaamummaa musliimoota laalaa hubachuudhaaf hin cinqamina. Sababa kanaaf qophii akkanaa qopheessuun musliimootaa fi warra musliiman ta'iniifis barumsa kennina. Musliimoota hanqina qaban gara dhugaa isaan dhiyeessuudhaaf yaalla. Sababaan ammoo tarii warri sun warra maqaan qofa muslima ta'an ta'uu malu. Nuti ammoo muslima akka ta'aniif tattaafanna. Yeruma sanitti dhaamsa islaamummaa san namoota musliman ta'iniifis dabarsu jira. Haala saniin amantii kana hubachuun isiniif salphachuu danda'a. Maatii jeen keessatti dhalattus ummata musliman ta'iniin marfamtus nama muslima ta'etti heerumtus har'a garuu eega barumsa kenname hordofteen booda waa islaamummaa eega baratteen booda gara amantii haqaatti deebite. Amma dura maqaa san qabaachuu waan qabduuf ansaarii maqaa jiruun waamamaa turte. Har'a garuu gara amantii dhugaatti deebitee jaalattee ittiin waamamta. Baga gammaddisiin jechuu barbaanna. Obbalii islaamummaa hubachuuf nama fakkeenya godhachuu yoo barbaadde fakkeenyi gaariin Nabiyyi Umuraa fi golobbii kan ta'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. Quraanni kunii fi haasoyni ergamaa Rabbii rakkina ilma namaatti furmaata qaban. Musliimoota ilaalin musliimoonni gariin islaamummaatti dhiyoo ta'uu malu. Gariin ammoo islaamummaarraa haalaan fagoo ta'uu malu. Kanaafuu gara madda bu'uuraa ilaali. Hubadhu hordofi inshaallah addunyaa tanattis akhirattis nagaa argatta. Inshaallah hedduu si galatoomfadha. Obbolii gaafii keetiif galatoomi. Hayyoo obboleessa. Sir, my name is Professor Sethi. I am an engineer by profession. Maqaan kiyya Professor CD jedhama. Ogummaan injinar. Dalagaa barsiisummaatis itti jira. Ayyama rabbiitiin gama herregaatiin nama jabaadha. Dalagaa jirtu kanarratti waan gammadeef waaqni umrii ammasii kenne caala akka dachaasiif godhu isa kadha. Muslimtoonni asitti argaman ammoo gaafii kiyya jalqaba irratti akka gaafadhu na hayyamuu isaaniitiif isaan galatoomfachuu barbaada. Ani hinduu waan ta'eef baaguwaa digiitaa fi raamayaan dubbiseera. Mana sagadaas dhaqee ture. Haa ta'u malee soddaan kiyya muslima waan ta'eef Qur'aana naaf kenne. Qur'aanas yeroo 2 dubbiseera. Ammaan Qur'aan hordofaa jira jedhee ifaan ifatti dubbachuun hin danda'a. Du'aayiwwan jiran gara Ingiliffaa jijjiiruun itti fayyadamutti jira. Maqaa Rabbii akkaan mararfataa fi araaramaa taheen uumaa jiraachisaa fi tursiisaa addunyaa kanaa mootii guyyaa qiyaamaa awwaan kana yeroo hedduu yeroo 30 yeroo 50 dubbisutti jira. Yeroon osoo na hin daangessin Rabbi kadhachuutti jira. Saniin ammoo hedduu gammadaadha. Gaafiidhaan deebisaa argachuu dhabeef madda galii kiyyaati. Hangama herregaatiin cimaa waan ta'eef waan stock market jedhamu irratti qorataa teknikaati. Dalagaa gabaa kanarratti waan future and option jedhamu nama cimaadha. Gabaa stock jedhamu kana namni asitti argame hundi waan beeku natti hin fakkaatu. Beekumsa herregaatiin cimaa yoo taate akkaataa waa itti dalagdu yoo kabeeytu xumura ji'aa irratti yeroo hunda bu'aa argatta. Dalagaan kun tapha herregaati. Namoonni hedduu waan kana hin hubatan. Dalagaa akkanaa kanarraa galii argataa jiraachuun hayyamamaadha. Anama maallaqa argataa jira. Ubdudas argachuun hin danda'a. Wanti kun waggoota dabre 3 na cinqaa ture. Awwaan dogongoraa dalaguun fedhu. Wanti kun dogongora yoo ta'e ifirraa dhiisa. Gara dalagaa barsiisummaa deebi'uu danda'a. Profession forever. Alhamdulillah. Because that's a very good question, and I appreciate that after. Obboleessi gaafii gaarii gaafate. Egaa Raamayaanii Bhagavad Gita fi kitaaban Hinduu dubbiseen booda Quraanaas yeroo 2 dubbisuu isaa dinqisiifachuun barbaada. Waan Quraana irraa dubbiseenis walii galeera. Soddaa muslimaatis qaba. Akkasuma gama herregaatiin nama cimaadha. Anis gama herregaatiin nama cimaan ture. Kutaa tokkorraa kaasee hanga 9 fi 10. Always back the Without saying, sir, mind-boggling memory. I've never seen a person like you. And if God grace, I will be at your place. Yoo si rakkisuu baadhe annama akka keetii waa sammuutti qabachuu danda'u hin agarre. Fedha Rabbiitiin bakka keessan dhaabbachuu fedha. Inshallah, inshallah. Inshallah.
dura gaafii isaatiif deebisaa kannee gara dubbii isaa kan xumuraa dhufu. Gaafii isaatiin wal qabatee namni kun gabaa stock market jaamu keessa jira. Wantoota feature and option waan tokkoof duratti gatii fi barbaaddetti karoorsuun gurguruu yookaan bituu jaamuutu jira. Ati herregaa fi xiinxala irratti nama cimaadha. Kanaafuu xumura ji'a irratti yeroo hunda bu'aa argachaa jirta. Kanaafuu gaafiin kee maallaqni argachaa jirtu kun haraam moo halaal kan jedhu. Gabaa stock jaamuun wal qabatee akka jiru sanitti haraamii miti. Waan isa keessatti hojjettuutu gama islaamumaatiin ilaalama. Islaamummaa keessatti wanti haraam jedhame ribaa yookaan dhala. Quraanni bakka garaagaraa 8tti dhala nyaachuun haraam jeessee jira. Suuraa Al-Imraan suuraa 3:130 irratti, suuraan isaa suuraa 4:161, suuraa Al-Baqaraa suuraa 2:275, 276, 278 irratti yaa warra Rabbitti amantan, Rabbi sodaadhaa. Yoo muumintoota taatan dhalarraa waan namarratti hafe dhiisaa jedha. Warra ribaa hin dhiisneen ammoo Rabbi suuraa Al-Baqaraa suuraa 2:279 irratti yoo waan kana dalagaarra oolchuu diddanii ribaa nyaattan lola Rabbii fi ergamaa isaa irraa ta'e beekadhaa jedha. Kanaafuu ribaan waa hojjechuun dhorkaadha. Haa ta'u malee gabaan aksiyoona stock market hanga murtaa'eenis ta'u seera gabaa islaamummaas keessaa qaba. Baankii irraa maallaqa liqeeffachuurra nuti waliin taanee gamtaa uumnee hojjenna. Sababni isaa seerri baankiidhaa nama dureessa ta'e haalaan duroomsee hiyyeessa ammoo ni hiyyoomsa. Wantoota hamaa ta'an hawaasa keessatti babal'isa. Wantoota akka qumaaraa farshoo irratti akka hirmaatu si jajjabeessa. Sirni islaamummaadhaa adda. Baankiin islaamummaattis adda. Islaamummaan bu'aa fi kasaaraa walqixa qooddachuu ni jajjabeessa. Stock market keessatti aksiyoona bitatta. Kanaafuu miseensa warshaa sanii taate jechuudha. Parsantii tokko ta'ee 5 ta'ee 0.5 ta'ee ni argatta. Kanaafuu bu'aa fi kasaaraa walqixa qooddachuun islaamummaa keessatti ni jajjabeeffama. Kanaafuu warshaa aksiyoonaa keessa hojjetta taanaan sirni achi keessa jiru yoo seera shari'aa kan hin faalleessine ta'e yoo aksiyoona warshaalee farshoo oomishanii hin bitin, aksiyoona warra dhalaan daldaluu yoo hin bitin, aksiyoona warra zinaa irratti hirmaatanii yoo hin bitin rakkoon qabu. Dhaabbilee hammeenya hawaasa keessatti babal'isan kanneen akka farshoo dawaalee sammuu namaa dochan dhaabbilee zinaa babal'isan tarii dhaabbilee filmii fi kanneen kana fakkaatan yoo aksiyoona dhaabbata kanneen bitatte haraamta. Lammaffaan yoo oduu facaasuu keessatti hirmaatte suni qumaara beekta. Gabaa stock market jaamu keessatti namoonni meeshaa bitanii daqiiqaa lama booda ammoo deebisanii gurguran. Sunis odeeffannoo qaban irratti hundaa'eeti. Qumaara dalaguun islaamummaa keessatti dhorkaadha. Gabaan akkana ta'e jechaa nama oduun sabuun hin ta'u. Kanaafuu stock market gaarii yoo ta'e waan gaarii yoo dalaydu nama sooratu dalage. Anu stock market keessa jira. Gara gabaa future and option waan tokkoof duratti gatii fi barbaaddetti karoorsuun gurguruu yookaan bituun aksiyoona sanirraa hamma murtaa'ee amma bittee yeroo dheeraa booda nama biraatitti gurguruu wantoota jaamantu jira. An akka kee nama dalagaa cimaa ta'us baadhu waa'ee kanaan hin beeku. Wantiif duratti yaadamaa godhamu dhorkaadha. Gabaan margin trading jedhamu maallaqa liqeeffachuun waan dalagamu hamma murtaa'ee wantoota akka real estate irratti ni hayyamamu. Parsantii 10 amma bittee itti dabalaa deemuun ni danda'ama. Sababni isaa mana san kafaltee fixuudhaaf yeroo dheeraa sitti fudhachuu mala. Waggaa 2 keessatti kafaltee fixuu qabda. Amma parsantii 10 kafaluu qabda. Parsantii 20 immoo booda kafalta. Hammi isaa dabalaa deema jecha gurgurattee rakkoon qabu. Haa ta'u malee gabaa aksiyoonaa keessa wanti akkasiin jiru. Gabaa fiichar irratti wanti akkasiin jiru. Meeshaa saniif harkaa waan hin qabneef jecha maallaqa hamma murtaa'e kafaltee namni biraa immoo si gargaaree yoo gatiin gad bu'e immoo waan hedjingi jaamu fayyadamta. Hedjingi beektaa kasaaraa kee wal madaalchisuuf kallattii lameenitti dalagu. Wantoonni kunniin islaamummaa keessatti hin hayyamaman. Haa ta'u malee istook qulqulluun wanti ati dalaydu sun waan islaamummaan hayyamamu taanaan ni ta'a. Akka ati jettetti wanti maallaqa guddaa namaaf argamsiisu kun yoo islaamummaa keessatti hin hayyamamne ni dhiise. Kanaafuu maallaqni ati argachaa jirtu kun yoo maallaqa nagaa hin taane dhaabuu qabda. Wanni nu yaachisuu qabu nagee dachi tanaatii fi akhiratti argannu ta'uu qaba. Nageenyi addunyaatti aantutti argannu nageenya akkaan dheeraadha. Kanaafuu ati waan halaala argachaa jirta taanaan addunyaa tanattis waan gaarii argattee akhirattis ni argatta. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala addunyaa tanaa fi akhirattis akkasi milkeessuu fi nagee taasisuu si kadhadha. Deebisaa siif kan jeetiyya. As well as in the akhirah, the next one. Hope that answers the question. Galatoom. Yeroo naa kennitee deebisaa quubsaa naaf kenniteef galatoom. Waan naan jetti seeraan hordof. Galatoom. Yes, brother. My name is Abhishek. When I was